السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودكتور هيا وفي رلي وعن قدامي قبل في وعن بريد وقبل دفني ما إن شاء الله دعاء منا ودا خلاص ورين دعاء نعبدني ورين أجاب دني اسمي خلاص ومدين أجاب دني وغا خلاص مدين خلاص كده طبعا ما ودنو أما هو عن بريد وقبل دفني رلي ومقدة جاباتين قبل دفني وشو برانجرا mee waa'een isii gaafadhaan jagaa salaamtaa isii hara keessan dabarseetiin jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في خبجانتوتا أمو أينان بقى جراتان سنين جتشا سلامتان تنيتا أنر راقاتي لغافغارا قطعمت إسنا ركب سنين جتشا أران تنغا واني إسين قبطي أسباتي وانو مغرتي نما ياتشسو ومغا دائما خنافا دا كنو خلي أكما غرتي فيديو تيجي تدبرتي رغرتنتي أني اتبلبلي غافنان أنا لك أبو خرابراتين ديما جئ سنرا خنكة نرفتيزيني أكمين غدا دايما كنا غرتين دي فدو أكمين غدا مي كم غدي نانجتا دايما كنا نانجته غا أكي غدا ننجرتو دايما غرتي هذا مالي نمني برا أكي غدا هنكبو خناف غا إن شاء الله وان غرتي أتدب ديو إني غرتي سكينا رابطو باتي سكينا رابنا غرتي تدبني نملي منغدو تغوني منغدو دان غرتي إني الموت جتان همبيخو خجوتاتي نبودي فتا وان تكياديني كنا سكينا رابدا إني سكينا نجرا وان تكتك سينغر غاران جيني يو بربادل لك برا يفتي منخيتي هادي بتو غرتي إني منقلو باتي غرا منخيادي بتي منخيتي سي ها غرتي نياتا دوغي في غرتي واني دائما يسي أنا نيغافادان أنا را أنا تو غرتي ببتا في يو إني غرتي خديدو تاتي خانا برتي سونجا يو سنرا غرتي لك كيسي لن انتا ومن مخيان تا خيطو تاتي لنانغا خسيتي أني موغا مخيان ها يو إني خديدي أنا برتي بتيتي نبرت هيسا يوني في منقلو باتي دائما كان غاغرت ندي فتو مصروفه ونو ندنو انا راجينيتين خلاص من ديفتي اسب ديبتا من مشافي وخرال لي قد ديفتي اسب ديبتا جيني ام غما خياني خلاص دار دفتوتا خيا يو خنا فرطتاتي ان شاء الله غاكون وسين تنا يا دي سيدا خافه اتعاده بلتو دغي فدا Yaaboo dhufuufa itti garuu hara keetiin galatoomii waan dhugaa jette atillee nama ilmaan qabu ilmaan kanaatii qabda namni ilmaan qabu namni bultii qabu waa walirran taanu atillee gaayoo tasaanii taate gurbaa hambaa irra jirtaa gurbaa hambaa kanaan ammoo akka fedhallee ta'u waa biyya namaa keessa jirraa waliis hin dandeessu ati karaa keetiin karaa bareeda na addee galatoomii garuu galanni kee galatoomii galanni kee bakka gurguddaa akka ta'u ammoo gaa jiruu namni jala jirtu kun nama hambaati. Obboleessa keetii miti obboleessa keetuu kanatti ilmoo taraa jibbee deemu jira. Arra gaafaan ilmoo qabadee duuba abbaa mana keetii kun abbaa heerumte abbaa kana wajji ilmoo kana qabadee ilmoo kana wajji sibiratti mana keetitti waan deebi'e namni ilmoo qabu kabalee ta'u manuma fiitiin tola goojjoo fi jalloo ta'utuusi waan bareedette garuu hin danda'amu akka ati kanatti mee ati siyaati ilaaligaa akka hin jette. dhugaadha akkuma teettee sila goojjoo fi jalloo gartee tatte quufan jette oromoon tatte dhuufanii jette goojjoon fiidha sila akkasuma ture maaliin godharee bakka lamatti gaa namni kiraa kafaluu hin danda'u jiruu asii tana keessatti kanaafiin narratti yoo deebite waa hundaa gartee waan ilmoodhaan hin godhaa fi takaaniiti haamana kiyya jirta jechuufiin gartee gama kiyyaa yaada kana dhiyeeffadhe gartee gaa yoo inni sirraa kafaluu baate sanuu warjee dhiyeeffadhe amma baatiilleen dhumtee jirti obboleeyyan kiyya guyyuma lama moo sadii toofee yoo ta'elleedha. Kanaafuu gaa kana keessatti namni obsa gaa namni sii qabu hin jiru abbaan manaatilleen haarabaa yoo ta'e haarabaalleen obsa siin qabanii guyyaa tokkoof siin dabarsanii bishaan yoo dhabe akkasuma namni bishaan malee jiraatuu hin danda'u dhiqataa fi dibataa wanni hundinuu nyaata godhatiidhaan waa hunda keessattuu namni bishaan malee hin danda'amu duuba wociin kun hundinuu sirra deema yaada juufiin gaa mana kiyyatti deebisiin jee hanga yaada kana kaafadhe. Ega gaa yaada kiyya gaa lafa keeyse gaa danda'amtu gaa inni sirraa kafaluu bakka deemnutti yoo feene deemnee askaraan isa barbaanna yoo inni sirraa kafaluu baate askaraan isa barbaannee gartee askaraan fuune akka inni sirraa kafalu goona yoo lakkiin hakkii karaa nagaatiin dhufeetiin ka kafalaa kajuu taate bareedaadhaa waan bareedduudha nagaani karaa nagaa deemeennee yaanna kanaaf gaa insha Allah mee rabbi khayrii haa godhu hangama kiyyaan kanaan dhaleeffadhe
daa'imni kun sin afattu tabilchaattee hanga afaan keessuuf sin afattu jechumaafin anilleen beeke namni tokko mataa ifiituu hin danda'u biyya namaa keessatti firratti si fuudhe waan kana itti yaadee jechuu kiyya. Egaa inni waa siin godhe maal gootaa hojjoo qullaa keessa gartee mana duwwaa keessa teessaa waan jedhamuufin ifirratti as fuudhe. Kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya hangama kiyyaan akkanaan jaa isiin gamasiitiin kun taatu jettee jirti. Mee rabbiin khayriyaa godhu isa kana yoo agartee hayyamee fi kamanatti deemu taate alhamdulillah yennee yommuu inni didi askaraan barbaanna gaa kii waliin jirtu kibiraati. Naan tanaa'uu kanaas bara kijee jirunni gaafa dhufee dunan dubbiin isaan kan telefoonatti godhu waan dubbisuu dhufeetuma dhufaa hirribaan dhufu kurfuma kan bulee deemsan itti dawwalee akkasitti hundee seenaatiin yaa miyyaa ayyee naan jee maal jee karaas hundee seenaatiin intala asoonan guban qabne kameeraa kaattee hiccitiitiin yoaniin guban qabne online irra na baaftee miidiyaa gubban haasoyte wajjin jiraachuu hin danda'u naaf obboleessa qayyoo dhabne waan bareedaa argisiisa godhabne wal dhabne baga wal dhabne waan roorroo biyyaa saniif wal dhabne waan ibidde biyya wanta biyyaa saniin na oowwisu jira ijaa biyyaa garree kana abbaan isaan godhe saniin na oowwisu jira. Ati hijiyaa hiccitii dhiyya kaniin silagaraa keessatti naa qabdu na julloluu dhiiftee dhaabbattee hiccitii dhiyyaana online irra na baaftee miidiyaa gubbaan na baaftee miidiyaa irra na baafte abadan soojii jiraachuu hin danda'u. Mixiyyoolleen intalaalaati yoo feete guddisii yoo feete akka feete godhii guddattuu immoo diyyanaaf dhuftii jechuu jira. Bilaashitti ani ilmoo isaallee sammaa sakkaan guddisuu barbaada. As keessatti gaafirraa muree firraa waan inni idoon qabu amma reefuun tanaawwaa. Waan takka taniin godhu dhabeeti woomata kaa'u dhabee kun haffaasaa habbaa lama deeme boruun isinii fide yaa kaniin bakkaa fuudhuun qabne baqaalaa irraa fuudhee fite dukkaana irra dhaqee hayyee boruu sanitti na eeggatanii immoo boruu sanitti deebi'ee wanni hin fidin jirtu aanaa illee hin jiran wooma kanarraa ilmoon tun midhaan nyaachuun keenya harmi kiyyanan qabu akkuma dhaleen harma kiyyaa olu gochuutti hin jirtu quba qabda wooma takka yoo harma kanaa waan anii nyaatin yoo harma luggotee waan anuu nyaatin eessaa fuutee ani sagabuun jira wanta akkanaa finne amma deemee duratti deemee fida haffaasaa deemee guyyaa 28 guyyaa kanarratti waa hundi masluufa nuuf fidee dhufa dura intala iccitii na baafte kana jee dhaabbatee na dabarsee jira hin barbaadu an wajji jiraachuu ilmoon tiyyallee yoo guddatte naaf galtii booda abbaan kiyyamee jetteeti barbaaddee na fiddi ammoo tarmaafuu waan iccitii tiyyatana na ol baafteef dhaabbattee ilmoo tiyyatana garuurii guddisuu qabdee an ittiin barbaadu akkana jechuu jira. Yoo nichi ilaalee yaada isaa yoo nichi ilaalee jiru ammoo inni yaadni isaa bakka biraatti oofa yaadni isaa bakka biraatti fassaratee jira yookiin ammoo akhiin manamaati yookiin inni fuudhallee jiru murteeffatee jira. Abdii tiyyarraan qabu ammoo kan irraa ka'ee jiru obboleessumarraa egaa dubbiin tun bakka irraa kaatee akkasitti obboleessisaatiin ammoo araaramanii gammachuudha. Ammoo anillee natti araaramullee baatullee irraan kaa'annee wanni inni irraa barbaadu masluufa ilmoo isaa yoo fideenallee dubbisuu baate naaf gammachuudha ilmoon hin guddifadha. Kan inni irraa barbaadu ammoo ilmoo masluufallee siin fidu ilmoo tiyyallee ammaan tana booda guddattura barbaaddii jee dhaamsa naa haa'u jira yoo kanaaf telefoona kiyyana jalaan kaasuuf loogolee jira. Akkasitti ilmoo tana wanni inni guddisuun hin jirtu arroon dalagaa xiqqishoo takka qabaadde silaa ilmoo tiyya booneetiin guddifadha garuu waan addalee akka fedhallee ta'u biyya namaa keessatti alagaa sana keessatti ilmoo tiyya ofirraa roobe sokkosaatti abbaan silaa'uu didasii miti duraanuu akkuma beekame haadhaatu irraa ilmoo irratti hafaa mire sanumaafuu ilmoo tana silaan darbuu ture amma immoo baay'ee dhabee akkamiin godha bakka inni jiru barbaadee irraa geesse malee atiis ammoo siin jira wooma akkuma qaanumaa jechuuf jette malee waan kana walitti ilaale waan danda'amaatii miti beeku waan danda'amaatii miti maatiis mana namaa dalagu jirta miindaan baatii raaha bilaa akkasii ba'ee ziyaadaa sii ba'u hin jirtu wanni itti dalagdu kun ofuma 70 dalayda 70 kun kiraa fi raaha faltee masluufa ijoollee deebiitii kana waa hunda ta'e masluufa ijoollee deebiitu siin ba'u kuraa abbaa mana keetiitu cufee masluufa cufa. Hajjii namni ilmaan kana qabu namni kana qabu kana ka'ee bira siin kutu sanumaafuu hangaatilleen waan si dhiibadhuuf hin qabdu waan takka waan nagooti hin qabdu illee hin taradhalaati. Akkuma egaa yeroo sirra geesse akkuma hojii kana ilmaan baatee fi jirtaa ilmaan baa yeroo sirra geesse akkuma hojii kana as keessa waan narra ilaalte hin qabdu
ilmoo gaayoo jabaattee namaan barbaannee tuma ilmoo keenya yeroo yookiin deessinii gabbinaa waan goonee ture. Maaliin godhattee dhime waan takka ta'e ammaan tana hanga guyyaa 2-3 takka eegee yoo dhufee yoo hin dhufin khalaas maaliin godhattee ture. Kanaafuu hordoftoota abiyyaamtoota keenya kanaa wanni deemaa jiru. Kanaaf inshaallah hanga gaafii viidiyoo biraa qabannee walitti dhufnutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص أنا اللي يوتيوب خيّون نهاريا خلاص شارعني خيّون اللي نهاريا سبسكرايب لايك تقال نجيب سارة وين أسوفان بسهولة دم